عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مسلم مسلمات بمولو السلام عليكم عيد مبارك 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 لنا ولكم مؤمن مؤمنات بمولو السلام عليكم Tole kabajamtoota fi daawwattoota inni biraayit akkam jirtan baga bara haaraa Eid al-Fitr 1443 isin gahe jecha gammachuu Eidaa guyyaa har'aa kanarraa kan ka'e ummata masjida mubaarakitti salaatarraa bahee galaa jiru gaafii fi deebii wajjin goona waan taateef hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'uun hordofan affeerraa keenya yeroo hundaati namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan hundi keessanuu seentanii sabskiraayib godhuudhaan maatii akka nuuf taatan gamanumaan isinii affeerraa ani kan kana isiniif dhiyeessu Nuura Abdiraayit jedhama qophichaatti nu faana ta'uun nu hordofan affeerraa keenya guyyaa har'aa kan Eid baraaraa kana kabajumaatu isinitti dhagahama. Gammachuu guddatu nutti dhagahame alhamdulillah. Ayyee ummata namoota akkamiitiif dhaamsa baga isiniin gahee dabarsuu barbaadu? Namoota islaamaa guutuudhaan akkasuma galtanii warri walii salaatu islaama guutuu baga isin gahe jennaan. Ayyee galatooma maqaa miidiyaa keenyaatiin waan dhaamsa dabarsitaniif guddaa galatoomaa. Bara haaraa kana gammachuu akkamitti isinitti dhagahame Eid kana? Ayyee namoota akkamiitiif baga isiniin gahe jechuun ni barbaadu? Ayyee galatooma baga isiniin gahe isiniin jenna. Ayyee. Halo salam. Maal kok akkam miidiyaa? Guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan namoota baga isiniin gahe jechuun ni barbaadan. Walumaa galatti Fisik sagalee haadha. Isa guutuu. baga rabbiin akka ayyee isinillee baga isiniin gahe. Maashaallah. Baga isiniin gahe. Ayyee namoota baga isiniin gahe jechuun ni barbaadamee dhaamsa dabarsaa Ummata musliimaa maraafuu maatiin keenya haalii hunda bakka jiranitti baga isiniin gahe. ayyee galatooma isinillee baga isiniin gahe. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam baga isiniin gahe. Amiin walumaanuu. Waalaikum assalaam wa rahmatullah. Mee namoota akkamiitiin baga isiniin gahe jechuun ni barbaadama. Amiin amiin walumaa. Ayyee isinillee baga namoota akkamiitiin baga isiniin gahe jechuun ni barbaadama. Ayyee isinillee baga isiniin gahe jennaan galatooma. Ayyee guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan mee namoota akkamiitiin baga isiniin gahe jechuun ni barbaada? Awwalan gartanii haadha barbaadu irraa eegalee eegana ammoo uummata musliimaa baga jira hunda nagayaa hunda jaalalamaa baga isiniin gahe. gammanne isin namoota akkamiitiin baga isiniin gahe jechuun ni barbaada? namoota akka Nuuraa Amammad Aliyyi akkasuma waa hellan isaa muslimtoota addunyaa guutuutiin baga isiniin gahe baga gammadanii Ayyee isinillee baga isiniin gahe. Warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Nagaha. jirtan? Ayyee baga isiniin gahe.
Amiin walumaa baga nuun ga'e. Guyyaa irraa kan sababeeffachuudhaan namoota akkamiitiin baga isin ga'e jechuudha. Duraan dursa obboleessa kiyya qaalii fi jalatamaa Nuuraddin Aliyyi kan jedhamu tasaa amma kana biratti argamuun baga isin ga'e jedhaani. Itti aansuudhaan hiriyoota isaatii fi firoottan keenya hundaani maatii keenya hundaan baga isin ga'e akkasumas muslimtoota hundaaf baga rabbii isin ga'e jechuun ni barbaada. Ayyaana gaarii. Ayyaanfaadha. Eekum akkam nagaami jirta Eid Mubarak. من الله يدين سينجدا baga isin ga'e. السلام عليكم سينجدا بقى سينجدا Akkam نجا هيا والله maqaan kee eenyu jedhama? مكان كيا سوديسي كدير جدا ما Ayyee ترى كنا ناكنو كدي باي قال توم سينجدا ayyee mee namoota akkamiitiin baga isin ga'e jechuun ni barbaada. نمون يعني بقى سينجدا جتوني بربادو si Nuur Addiin Aliyyi kana biratti argamtu jalqabee fi haadha abbaa kiyyaan dursee akkasumas hiriyoota kiyyaa baay'inoota kiyyaan dursee muslimtoota addunyaa kanarra jiran hunda waan wanni keenyarratti argamtee yaada nu kenniteef maqaa N biraatiin guddaa si galata. isinillee sagantaa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa isinin jedha. Assalamu alaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta. Nagaa wal alhamdulillah. Maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kiyya Suleesii Jaylaan jedhama. Baga isin ga'e. Ameen walumaan Eid Mubarak siin jenna. Ayyee guyyaa irraa kana sababeeffachuudhaan mee namoota akkamii namoota jaalatu akkamiitiin baga isin ga'e jechuudha. Tokkoffaa jalqabee nama haadhaa fi abbaa kiyyarraa itti aanee islaama hundarraayyuu baga siin ga'e jedhanii. Ayyee guyyaa irraa kana gammachuu akkamiitti sitti dhagahama mee akkamii ibsachuu barbaadda guyyaa iidaa kana? Gammachuu haganan jedhamne irratti dhagahamaa gammachuu kana amma isin ibsuu hin danda'u sa'aatii waan hin qabneef carraa kana kennuu baay'ee isin galateeffadha. Ayyee galatoomi maqaa inni biraatiin guddaa si galata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamati jirta baga isin ga'e. Ameen walumaan. Maqaan kee eenyu jedhama? Maqaan kiyya Saaddam Baalee jedhama. Ayyee Saaddam Baalee akkamii inni kun inni hijiraa bara 1443 maal sitti fakkaata? Maashaallah wallahi hedduu nama gammachiisa. Baay'ee ka'asiin dura koronaa maaliin ta'ee kan beekta wantoota hedduudhaan shaagalamaa ture. Hin garuu kan bara kana adda ta'eetiin hedduu nama gammachiisa waliigal sirrimatti bakka hagana jettee ibsuu hin dandeessu. Ayyee mee namoota akkamiitiin baga isin ga'e jechuun ni barbaada? Nama mara isaatu nama islaama ta'ee dachii kanarra jiru. Hattaan qoonni islaamallee isin dhaqqabin dachii kanarra jiru. Baga bara kanaan si gahe ka amantaa biraallee rabbiin haa qabeetu mara isaatiin baga isin gahe jedhaanan hattaan daa'ima sanyiidhaan haga ba'u. Ayyee baga isin ga'e kaayyee galatoomi maqaa inni biraatiin guddaa si galateeffa. Isinis galatooma. Ayyee qophiin keenya ammallee hin xumuramne ittuma fufaa jira waan taateef hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'u nu hordofaan affii irraa kenna yeroo guddaa. namoota akkamiitiin baga isin ga'e jechuudha. Hiriyaa keenya Hiriyyaatiin obboleessa keenya ka islaamaa mashaa'ikan keenya hayyuu keenya eegana manguddoo keenya manguddii keenya guutii eegana islaamtiitiin baga iidul agartee fixriin baga iidul agartee baga rabbi isiniin ga'e gammachuu waggaa guutuu rabbitti nu haa deebisee jechuu yaadna. Ayyee maqaa miidiyaa keenyaatiin asitti argamtanii yaadan waan nu kennitaniif guddaa galatoomna. Jazakallahu khairan. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam maqaan keenya baga isin ga'e. Mee guyyaa irraa kana sababeeffachuudhaan namoota akkamiitiin baga isin ga'e jechuun barbaada? Uummata musliimaatiin guutuudhaan baga isin ga'e haalaatiif ka biyya keessaatiin walumaanuu baga isin ga'e guyyaan kun guyyaa gammachuuti kan musliimni walitti seenee walirraa nyaatee walirraa dhugee du'aayii walii kadhatee walirraa boqotu. Ayyee maqaa inni biraatii waa yaada nu kenniteef guddaa galatoomna. Jenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Fayyaadha. jirtanii Alhamdulillah. baga isin ga'e. Baga waliin nu ga'e. Kan qophiin har'aa maal fakkaata? Alhamdulillah. Bara haruu bara gammachuu bara badhaadhina bara dagaagina bara nasriin islaamaa agam rabbiin baatas guyyaa har'aa kana guyyaan gammachuu fi haala nagayaati salaatamee kan addaan galaa jiranii alhamdulillah hedduu waan nama gammachiisudha uummanni islaamaa iddoo tokkotti akkanatti bahee wajjin salaatee wal dhufee wal gammadee wal xiyyaaree galuun tokko uummata islaamaa argisiisa inshaallah ummati nasriin islaamaa Ayyee waan karaa miidiyaa keenyaa dhuftanii dhaamsa nu dabarsitaniif maqaa miidiyaa keenyaatiin guddaa galatoomaa isin jenna.